Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuritti afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan? Nageenyi badhaadha. Daadoo. Babaaroo. Namaasa'ii keessan nagaa. Diqqaa guddaan nagaa. Ardaan keessan nagaa. Qe'een keessan nagaa. Yooyaa jennee harka fuuni. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 104ffaa Oktoobar 7 2015 fulbaana 26 2008 Sulhijjaa 23 1436 guyyaa Arbiyaa isiniif tamsaatudha. Sagantaawwan keenya kan guyyaa har'aa qindeeffannee qopheeffannee kunoo istuudiyootti ol seennee jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin. kabajamtoota hordoftoota dhageeffattoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessinee isiniif gaggeessinu ana obboleessan Hamzaa Booranaa fi ana obboleessi keessan Abbaas Ibn al-Islaam gama kutaa teknikaatiin obboleessi keenya Abul Khair nu wajjin jira. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee babbareedoo barnoota irraa argattan jennu hedduu qabannee dhiyaannee jirra. Nuti gama stuudiyoo keenyatti qophiiwwan keenya qindeeffannee dhiyaannee jirra. Gurra keessan nuuf kennaan waamicha keenyadha. Isin nu simannaan nutis qophiiwwan keenya babbareedoo qabannee isin dhageessisuuf stuudiyoo keenyatti ol seennee jirra. Qophiiwwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiiwwan nuti qabannee isiniif dhiyaanne qophii oduu, qophii qalamaa, diraamaa haaraw, mata duree himaltoota lameen kutaa 1ffaa obboleessi keenya Ibraahim Maammaa Norway magaalaa Oslotti sagantaa sagaleen keenya haa dhaga'amu Norway gaggeesse gubbaatti qophii gaggeesse gubbaatti ibsa qabsoon keenya eessa kahee bahe. Qabsoo keenya kana keessatti bu'aaleen arganne maalidha? Qabsoo kana keessatti gumaachi nu gumaachuu qabnu maalidha? Maaltu nurraa eegama? Barnoota jedhu akkasumas turtii miseensa mana marii kan turte addee Saaliyaa Abbaa Naggaa wajjin taasifne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenya kanneen hunda qabannee gama stuudiyootti seennee jirra. Sagantaawwan keenya kanneen irraa barnoota argattu jennee abdii guddaa qabna. Sagantaawwan kana hamma dhumatti nu wajjin turaan affeerra keenya. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Qophii oduu kan isiniif dhiyeessu ana obboleessi keessan Abbaas Ibn al-Islaam qophii oduu wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qabnu isin dhageessisna. Hangafoota oduu balaa sirna hajjii barkanatti hujjaajota irra qaqqabeen maqaan hujjaajota biyya keenyaa kan du'anii kan miidhamanii fi kan badanii ifa ta'e. Gaggeessitoonni qabsoo sagaleen keenya haa dhagahamuun barreeffama giraafiksii kan qarshii waraqaa gubbaatti taasisaa jiru haala wal fakkaataa taheen haa gaggeessinuu jechuudhaan ibsa baasan. Musliimoonni magaalaa Adaamaa irraa sababa giraafiksiin hidhaman guyyaa har'aa manni murtii aanaa Adaamatti dhiyaatan. Musliimoonni balaaleffannaa akka tasaa magaalaa Finfinnee masjida Anwaaritti qaammeejjaa barkum 2007 taasifameen hidhaman wabii qarshii 5,000 akka lakkifaman murteeffame. Godina Harargee Bahaatti qaamonni mootummaa hawaasa musliimaa kan cinqaa jiran ta'uu beekame. Musliimoonni galmee Eliyaas Kadir jalatti himataman murtiidhumaaf sadaasaa 27 beellamaman. Guyyaa kaleessaa ministeeronni biyyattii muudamaa ooluu isaanii ibsame. Amma oduu bal'inaan. balaa sirna hajjii barkanatti hujjaajota irra qaqqabeen maqaan hujjaajota biyya keenyaa kan du'anii kan miidhamanii fi kan badanii ifa ta'e.
balaa magaala kabajamtuu Makkaatti hujjaajota sirna hajjii raawwatuuf deeman irratti naannoo Miinaatti qaqqabeen lubbuun musliimoota 700 ol kan darbee fi 900 ol immoo kan miidhaman ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Hujjaajota miidhaman kan du'anii fi kan dhabaman gidduus lammiiwwan biyya keenyaa jiraatuun kan ibsame yoo ta'u odeeffannoo hanga ammaatti beekameen hujjaajonni 44 akka du'an kan beekame yoo ta'u isaan 2 kan miidhamanii fi 3 immoo kan dhabaman ta'uu akka beekame maddoonni nuuf gabaasaniiru. Maqaa hujjaajota du'anii kan dhabamanii fi kan miidhamanii akkaataa armaan gadiif isin dhiyeessina. Hujjaajonni dhabaman Aliyyi Dhaadoo, Huseen Dhaadoo, Sheek Huseen Hisaaq Alii. Hujjaajonni miidhaman immoo Ibrahim Badrii, Muhammad Amin yoo ta'an kan lubbuun isaanii dabre immoo Muntaha Ali, Madina Suraa, Nayyima Nuru, Zainu Muhammad, Rahma Abdallah, Khadija Abdallah, Maharrab Dimbo, Fatumma Swali, Maya Najida, Daud Sharo, Rania Sami, Zainab Ali, Muhammad Hamid, Kamil Tola, Nabil Muhammad, Jamal Tiya, Dalsamma Isa, Siraj Tawa, Miswa Qawwir, Kamal Daqqabo, Zaini Qumbi, Rahma Abdul Qadir, Nurto Dina, Muhabba Imam, Hawa Abdo, Degos Nwefid, Fatumma Swali, Zabiba Ali, Muhammad Umar, Hassan Ali, Shamsu Shifano, Hawa Hussein, Zaini Daba, Rabia Ahmed, Muhammad Hussein, Madina Ibrahim, Badriya Umar, Tayyib, Mito Tilmo, Nuru maqaan abbaa hin ibsamne, Zabiba Ali, Said Abdurrahman, Fatumma Shafi, Ibrahim Abdallah ta'uu isaanii beekameera. Geggeessitoonni qabsoo sagaleen keenya haa dhagahamuun barreeffama giraafiksii kan qarshii waraqaa gubbaatti taasisaa jiru haala wal fakkaataa ta'een haa geggeessinu jechuudhaan ibsa baasan. Duulli giraafiksii kan qarshii waraqaa gubbaatti geggeeffamu hamma jalqabamee torbee tokko ta'uu ibsuudhaan yeroo kan keessatti kaka'umsi gama hawaasaa irraa mul'ate kan nama gammachiisuuf kan nama jajjabeessu ta'us ibsaniiru. Duulli bifa kanaa kun mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf shoora guddaa kan taphatu ta'uu fi fuulduraafis kan cimanii itti fufanii fi milkaa'innaafis hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuun waamicha taasisaniiru. Hojii keenya kan akka biyyaalessatti bal'isuuf haala wal fakkaataa taheen akka hojjetamu irratti walii galameera. Haaluma kanaan raawwii kanaaf yeroo yeroon ibsoonni dabalataa kan kennamanii fi hundu yeroo isaatti ni ibsina jechuun ibsaniiru. Hamma sanitti garuu hojiin giraafitii ulaagaalee armaan gadiitiin akka raawwannuuf hundumti keenya dhaqqabsuuf akka wal gargaaru jechuun waamicha taasisaniiru. Ulaagaaleewwan kan ilaalchisee obboleessi keenya Hamzaan ibsa nuuf kenna. Tole obboleessa keenya Abbaas Jazaakallahu khairan dhageeffattoota hordoftoota keenya akkuma beekamu qabsoon kun qabsoo akka waliigalatti akka guutuu biyyaalessatti gaggeessaa jirudha. Hawaasni muslimaa gocha mootummaan abbaa irree irratti gaggeessaa jiru kan ofirraa qolachuudhaaf qabsoo isaa irratti cichee qabsaa jira. Qabsoo kana gubbaa irratti hundi keenya gumaacha keenya bahuudha qabna. Haala gumaacha hundi keenya bahuu dandeenyuudhaan gaggeessitoonni qabsoo sagaleen keenya haa dhagahamuun ibsa baasan kana keessatti torbaan darbe kana keessatti haala bareedaa ta'eedhaan giraafitiin mallaqa gubbatti waraqaan tokko mallattoo ahad jettu tokkummaa keenya ibsitu kan qabsoo keenya gubbatti cichuu argisiiftu qarshii waraqaa abbaa tokko abbaa 5 abbaa 10 abbaa 50 abbaa 100 irratti barreessuudhaan qarshii waraqaa kanarratti mallattoo asxaa qabsoo keenya kana barreessuudhaan akka guutuu biyyaalessatti magaalaa hamma baadiyyaatti qabsoon keenya akka dhaqqabee qaamonni mootummaa hunduu akka hubatan qotee bulaan akka hubatu asxaan qarshii gubbatti barreeffamtu kun qotee bulaa bira horsiisee bulaa bira akkasumas hojjettoota mootummaa daldaltoota hattaa hojjettoota waajjira mootummaa sadarkaa ministeeraa gubbaa jiran hunda bira dhaqqabsuudha qabna. Maalidha kun jedhee namoonni akka waan keenyaarraa hubannu argatan mootummaa irratti haala dhiibbaa uumuu dandeenyuudhaan bifa wal fakkaataa ta'eedhaan hundumtu keenya irratti ciccinee irratti qabsaa'uu qabna. Hundu keenya qabsoo kana ni deeggarra yoo jenne qabsoo shoora keenya taphachuudha qabna. Maatiin hunduu xiqqaaf guddaan kan qarshii tokko keessa qabu mallattoo asxaa lakkoofsa tokko kan geengoo keessa jirtu kan qalama diimaadhaan barreeffamte kan qarshii waraqaa keessa jiru irratti barreessinee haala kanaan itti fufuu dandeenya. Ulaagaan kun qabxiilee 4 qabataa. Tokkoffaa fulbaana 24 guyyaa wiixataa irraa jalqabee turtii baatii tokkodhaaf qarshii waraqaa gubbatti asxaa keenya kana barreessina jechuu turtii baatii tokko qofaafidha.
fulbana 24 irraa kaasee hamma baatii itti aanutti jechuu qabxiin lammaffaa qarshiin asxaa keenya gubbatti barreeffame akka gaariitti harcaasuudhaaf baatii kana keessatti jumaata afuriitu jirra jumaata salaata itti salaannu guyyaa jumaata afran kana keessatti qarshii abbaa tokko sadaqaa warroottan dadhabaa kennuudhaan akka ni tamsaa'u gochuudha jechuu inni sadaffaan asxaan keenya kan qarshii gubbatti barreessuun hammisaa hamma mallattoof akka mul'atu qofaadhaaf akka bakka san gubbatti kennu inni afraffaan immoo bakki asxaatti kennu bakka lakkoofsi qarshii jiru ta'uudhaan qabu maal jennaan namoonni tokko tokko qarshiin sun hojiirra ooluu dhabuu ni mala jechuudha bakka lakkoofsicha irratti barreeffame jechuu kanaaf haala kanaadhaan hundumtu kenna shoora kenna gahee kenna akka taphannu waamicha kanaaf immoo deebii kennuun dirqamaadha qabsoon kan hunda keenyatti eegi jenne qabsoo kanarratti hirmaachuun dirqama keenyadha ibsii gabaabduun kana gubbatti kenninu kanumaadha qabsoon keenya hamma dirree injifannootti itti fufa jechaa itti fufaansa isaa mirkaneessuudhaaf immoo hundumtu keenya shoora keenya haa baanu kan baadiyyaa keessa kan magaala keessa jiru hundumtu keenya irratti haa hirmaannu irratti qooda haa fudhannu wanti kun waan nama sodaachisu hin qabu miidhaan irratti fidu hin jiru dhiibbaan kan inni irratti fidu qaamota mootummaa abbaa irree hawaasa keenya cunqursaa jiranidha sagaleen keenyas ni dhaga'ama dhiibbas mootummaa abbaa irree kanarratti ni finna Allahu akbar Musliimoonni magaalaa Adaamaarraa sababa barreeffama giraafiksiitiin hidhaman guyyaa har'aa mana murtii aanaa Adaamaatti dhiyaatan obboleewwan naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaarraa sababa barreeffama giraafiksii hagayya 26/2007 barreeffamee buleen badii tokko malee hidhaman guyyaa har'aa roobii fulbaana 26/2008 mana murtii aanaa Adaamaatti dhiyaatuudhaan wabii qarshii 90,000tiin akka lakkifaman kan murteeffame ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Obboleewwan kun eega qaamota mootummaatiin ukkaanfamanii hidhaman himannaa isaan irratti baname qofaan kan hordofaa turan yoo ta'u adeemsa mana murtii tureen isaan afur galmeen keessan cufameera kan jedhaman yoo ta'u isaan sadii mirga wabii eeyyamameefii jira isaanis Bilaal Badrii wabii qarshii 10,000 kan gaafatame yoo ta'u Salaahaddin Khalidii fi Suud Kamal wabii qarshii 15,000 akka lakkifaman ajajame turus ammas isaan galmee tokkotti deebisuun hawaasa jeequmsaaf kakkaastanii jirtu jedhu kan itti banuudhaan guyyaa har'aa mana murtii dhiyaataniiru obboleewwan keenya jahaan kun beellama isaanii irratti hundaa'uun mana murtii dhiyaatuudhaan tokkoon isaanii wabii qarshii 10,000 kaffaluun akka lakkifaman kan murteeffame ta'uu beekameera obboleewwan kana gidduu obboleessi Abdul Hakim jedhamu himannaan biraa sababa itti banameef wabii qarshii 30,000 kan gaafatame ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru musliimoonni kun walumaa galatti wabii maallaqaa 90,000 akka lakkifaman kan murteeffame ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru musliimoonni balaaleffannaa akka tasaa magaalaa Finfinnee masjida Anwaaritti qaammee 6/2007 taasifameen hidhaman wabii qarshii 5,000 akka lakkifaman murteeffame musliimoonni kunniin kanaan dura mana murtii araadaatti dhiyaatuun wabii qarshii 5,000 akka lakkifaman kan murteeffamee ture yoo ta'u poolisoonni murtichi akka kuffifamuuf ol iyyannoo gaafatan yoo ta'u guyyaa har'aa manni murtii olaanaa federaalaa wabii qarshii 5,000tiin akka lakkifaman irra deebi'ee kan murteesse ta'uu beekuun danda'ameera. Godina Harargee Bahaatti qaamonni mootummaa hawaasa musliimaa kan cinqaa jiran ta'uu beekame. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Faadiis Araddaa Badhaatutti qaamonni mootummaa darasoota kan cinqaa jiran ta'uu kan ibsame yoo ta'u bulchaa aanaa Faadiis kan ta'e obbo Adam Sheekh Usmaan dilbata dabreen milishoota aanaa wajjin ta'uudhaan halkan sa'a 7tti masjida ganda burrisaa seenuun wahabiyyootatu as jira jechuun darasoota irratti reebichaa fi tumaansa kan raawwatan ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Tumaansa fi reebicha kanaaf darasoonni 4 kan saaxilaman yoo ta'u isaanis Jamaal Ibrahim, Caalaa Bakkar, Adam Abdii fi Bayaan Abdul Qaadir ta'uu isaanii beekameera. Qaamonni mootummaa masjida Rabbii tuffatuudhaan gocha seeraan alaa kan irratti hirmaatanis bulchaa Araddaa kan ta'e Adam Sheekh Usmaan, Ahmed Adam Sheeka, Diinaa Hasan ta'uu isaanii maddoonni keenya naannawarraa nuuf gabaasaniiru. Guyyaa kaleessaa ministeeronni biyyattii muudamaa ooluu isaanii ibsame kan hawaasa musliimaa waggoottan dabraniif roorrisaa ture Dr. Shifarraa Tokilamaariyaam taayitaa biiroo dhimmoota federaalaa irraa kaafamuun isaanis beekameera. Obbo Hayilemaariyaam Dassaalany yeroo lammaffaaf muummicha ministeeraa ta'uun kan filataman yoo ta'u obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa muummicha ministeeraa fi qindeessaa damee hawaasaa
Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraa fi qindeessaa damee diinagdee fi akkasumas ministeera odeeffannoof qunnamtii addee Asteer Maammoo sadarkaa itti aantuu muummicha ministeeraa qindeessituu damee bulchiinsa gaarii fi ministeera siviil servisii fi damee qabeenya humna namaa obbo Siraaj Farkeessaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Teewodiroos Adhaanoom ministeera dhimma alaa obbo Kaasaa Teklee Birhaan ministeera dhimmoota federaalaa fi naannoo horsiisee bulaa obbo Geetaachoo Ambaye minister Haqa obbo Abdulaziz Mohammed minister deeggarsa maallaqaa fi misooma obbo Tafarraa Darbaw minister qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa obbo Silashii Geetahuun minister beeyladaa fi misooma qurxummii obbo Ahmed Abbisow minister industirii obbo Yaaqoob Yaala minister daldalaa obbo Abiy Ahmed minister saayinsii fi teknooloojii obbo Warqanaa Gabayyaw minister geejjibaa obbo Mokriyaa Haayilee minister misooma magaalaa fi manneenii Dr. Ambaachoo Mokkonnin minister ijaarsa konstrukshinii obbo Mootummaa Maqataa minister bishaanii jallisii fi ifaa obbo Shifarraw Shugguxee minister barnootaa obbo Tolosaa Shaagii minister albuudaa boba'aa fi gaazii uumamaa Dr. Kassata Birhaan Admaasuu minister fayyaa obbo Abdul Fattah Abdullah minister dhimmoota fi hawaasummaa injiinar Aisha Muhammad minister aadaa fi turizimii addee Zannabu Taaddasa minister dhimma daa'immanii fi dubartii Dr. Shifarraw Taklamaariyaam minister qabeenya misooma naannoo fi jijjiirama qilleensaa obbo Redwaan Hussein minister dargaggoo fi ispoortii akkasumas addee Dammituu Hambisaa minister dhaabbilee misoomaa ta'uun muudamuu isaanii ibsameera. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 104 sagantaawwan keenya guyyaadhaa qabannee dhiyaanne keessaa sagantaa oduu obboleessi keenya Abbaas Ibn Islaam nu dhageessisaa jira. Obboleessi keenya Abbaas Ibn Islaam jazakallahu khairan kanatti aansuudhaan qophiin keenya kan ta'u haasawa obboleessi keenya obbo Ibrahim Mammaa Norway magaalaa Osloorraa qophii sagaleen keenya haa dhagahamuun Norway qopheesse irratti taasif kan isiniif qabanne dhihaannu ta'a. Qophiin kun kan geggeeffame qophii sagaleen keenya haa dhagahamu Norway Oktoobar 4-5 sagantaa ustaasni keenya Sheek Mohammed Hamidiin irratti argaman irratti obboleessi keenya argamuudhaan ibsa badhaa qabsoo keenya kana ilaalchisee ibsaanni kennetu jira. Ibsa obboleessi keenya kenne kan haala armaan gadiitiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa kana wajjin turtii gaarii jallatan nahbaashi Nojerro noti moyo Rabbi wangengalju gabricha isaboyo Karabbi fi abdate funyogari kabate kalma nama abdate salbin nisa kaloite Matadureen Maarkisan Abdul Karaa Nagaa kan Musliim Itoophiyaa godhaa jiru. Mataduree kanarratti nuun karaa sooshaal miidiyaa adda addaa, karaa reediyoo adda addaa waan baay'ee beekna. Nuun waan baay'ee irraa dubbachuu dandeenya. Garuu gabaabsinee walumaa yaadachiisu. Gaaffiin jalqabuu dura maal ture? Qabsoon jalqabuu dura maal ture? Qabsoon akkamitti jalqabe? Qabsoon amma maal irra jira waan jedhaa karaa gabaabaadhaan afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatti dhiyeessa. Sababoota qabsichaaf bu'uura ta'an hawayaan boordiin buluurraa gara majlisa uummataan hin filatamin hin bulu akka sababa tokkootitti hawayaan dur boordiin bulaa ture boordi jalaa bahee majlisa ummati hin filatiniin buluu jalqabuu isaatti majlisi kunin bara 2000 booda majlisi filatamee beeku 2000 akka faranjiitti jechuudha. Majlisi seeraan alaa kunin barattoota 36 dipaartimentii afaan Arabaatirraa dhalayaan ari'uu ganda 2011 samara 2011 jechuudha keessa
ministeerri dhimma federaala Itoophiyaatii fi majlisi seeraan alaa kun waliin ta'uudhaan biyya Libaanosirraa karaa majlisaatiin jechuudha biyya Libaanosirraa barsiisota Habashii affeeruudhaan yuunivarsiitii Haromaayaatti nama 16,000 hanga 18,000 gahu Habashummaa barsiisuu leenjiin kunin almost gara $800,000 Ameerikaatti bahe kun godhamuun waan qabsoon suniin ol ba'uu dura godhamaa ture jechuudha. Diseembara 2011 bulchitoota Hawadiyaa kan sadarkaa adda addaa irra jiran dura taa'aa fi itti aanaa dabalatee ari'uu barsiisota afaan Arabaa barsiisan ari'uu imaamota Hawadiyaa ari'uu kun hundi waan ummata osoo waliin bahin dur keessa dalagamaa ture jechuudha. Jalqabbii qabsoo achi booda akkamitti qabsoon kun ummatatti bahee barattoonni Hawadiyaa walitti qabamuun mirga isaanii hatan majlis irraa fuudhuu didee itti harka busheesse jechuudha. Janaarii 4,2012 hiriira nagaa kan jalqabaa jechuudha guyyaa seenatti qabsoon deemaa ture kunin guyyaa uummata gadi bahee jechuudha. Hiriirri nagaa kan jalqabaa barattoota Hawadiyaa eegalame mooraa Hawadiyaa keessa taa'u achuma nyaachuu achuma dhuguu achuma dhuguu eegale jechuudha. Mootummaa biyya bulchu waan yaaddessee karaa qoree bakka isin bu'uutiin rakkoo kana hiiknaa waan jedhu sajjeetti godhee jechuudha. Janaarii 28,2012 guyyaa kana guyyaa sadeessoo jechuudha. Hiriirri jalqabame hiriira sadeessoo jechuudha. Hawaasa bal'aan Hawadiyaatti walitti bahee hawaasa muslimaa bal'aan koree bakka isa buufilate jechuudha. Koreen kun daawot akkuma hundi beeku jechuudha. Ulamaa'ot hayyootaa fi maanguddoota keessaa qaba. Kun hundi faayidaa fi qaba jechuudha. Guyyaa gabaabaa keessatti neetwoorkiin bal'aan karaa SMS fi sooshaal miidiyaa adda addaatiin godhamuudhaan koreen kunis hawaasa bal'aa muslimaa Itoophiyaa qaba qabu fiizikiniin adda addaa jechuudha. Karaa SMS fi karaa sooshaal miidiyaatiin wal geessanii bakka bu'ummaa koree kanaa hawaasa bal'aa muslimaa Itoophiyaa keessatti kana jechuudha. Mootummaan biyya bulchu beekumtii koree kanaaf kennuudhaan erga mirkaneessee booda koreen kunin gaafii uummataa kana fidee akka mari'atan affeere. Gaafii bal'aa ta'u gaafii bal'aa kana bakka sadii jechuudha. Gaafiin gurguddoon sadii ture wanni nu yeroo hunda dagachuu hin qabne kana jechuudha. Akkas osoo koree keessa fayyadaman namni baay'een amma gaafimayyuu akka hidhamuu fi hiikamuu koree jechuudha. Akkasitti ilaalaa dhufe yeroo dheeraadhaaf ta'e jechuudha. Garuu gaafiin keessa koreen hidhamuun koreen hidhamuun dura gaafiin sadii ta'an maalidha? Osoo koreen keessa godhannee gadhiifame gaafiin sadii keessa bakkuma jira jechuudha. Gaafiin kun beekuun itti fufuu qaba jechuudha. Qabsoon keenya inshaallah hin deebiti. Gaafiin sadii tokko majlisi amma jiru kunin kan uummataan filatame waan hin ta'iniif majlisi uummataan filatame bakka bu'uu qaba. Lama majlisi Habashii ummata muslimaati irra ta'uu dirqama jechuudha. Mootummaa waliin ta'uudhaan bakka adda addaan tireeningii adda addaa leenjii adda addaa kennuudhaan bifa adda addaatiin namarra ta'uu dhaabuu qaba. Sadeessoon Hawaliyaan boordiif danda'e kan boordiif danda'e kan majlisa waliin hidhannoo hin qabne buluu qabaa kan jedhu jechuudha. Gaafin sadii kun akka gaafii abdii taatee jirte jechuudha. Gaafiin muslimaa gaafiin abreessitoon komiteen keenya hiikamuu qabaa. Haalduree tokko malee osoo addaan hin qoodin koree keenya hiikamuu qabaa kan jedhu jechuudha. Koree keenya qofa yoo ta'u ta'inaa kan musliimii Itoophiyaa qaba kan adda addaatti ta'uu kanaan hidhame hundi hiikamuu qabaa jechuudha. Gaafiin muslimaa abreessitoon akkana taatee jirte jechuudha. Deebii mootummaan maal deebisee waan kana gaafatanii bira geessanii maal deebisee waan jedhe jalqaba erga koree waliin mari'ate booda mootummaan deebii kennuuf kan beekame yoo ta'u jalqaba gaarii ture poozitiif fuula gaarii argisiisee garuu beellama qabee jechuudha. Inni deebisnaa waan jedhu waadaa galee osoo guyyaan beellamaan gahin koree kana jala deebi'uudhaan koree irratti olola majlisa kana waliin ta'uudhaan olola banuu jalqaban jechuudha. Ololli kunin koree seera qabeessa miti
ergamtoota diinaati kaayoo dhoksaa kan mataa ofii qabanii waa biyyaadha shororkeessitoota mootummaa islaamaa dhaabuuf deemuu waan kana ummata bakka adda addaatti humnaan hiriira baasu walgahii teessisuu karaa TV isaaniitiin waan adda addaatiin olola kana jalqaban jechuudha. Koree irratti koree taargeet godhan jechuudha. Fakkeenyaaf Abriil 27 akkuma isin hundi yaadatan Piraayim Ministeerri Itoophiyaa kan ta'e Mallas Zeenaawiin paarlaamaa dura taa'ee rakkinni keenya Habashii osoo hin ta'in rakkinni keenya Wahabiyyaadha kan darbisu jiru kan uummata ajjeesu jiru Wahabiyyaadha kan jedhu dabarsee jiru. Ittuma mukufee akka wanni ta'e maali koree akkaatee godhame koree hidhuu tumuu torchar godhuu wanni kun itti dhufeetudha. Akkuma isin jedhe kun bal'aadha amma kana qofa yoo ibse waan baay'ee keessatti dandeenya. Garuu koree keenya haala adda addaatiin haala suukanneessaadhaan faamishi biraa kun tumamaa kun karaa adda addaatiin hidhamanii torcharii bifa adda addaa addaan qoodanii torchar godhuu gara addaan mana dukkanaa keessatti torchar godhuu bifa adda addaatiin saayikooloojikaal torchar godhuu kun irra gahee koree keenya ittumaan ta'e bifa suukanneessaan itti dhufeetudha. Amma waan kana qabsoo musliimaa kana dhaabuuf koree qofa osoo hin ta'in torcharii qofa osoo hin ta'in cimsee itti dhufe jechuudha. Abriil 27 asaasaa maasaakan asaasa irratti ummata musliimaa kan salaatee bahu osoo waan takka hin godhini namoota baay'ee ajjeesanii akkasumas 21 garbaa fi naannoo isii irratti jechuudha walloo keessa akkasumas musliimoota nama baay'ee ajjeesanii ogeessi 2013 kofalee maasaakan Oromiyaa Rijimii keessatti jechuudha. Namoota 25 ol daa'ima xiqqaa dabalatee dubartoota bifa haala nama suukanneessuun agaasiidhaan gubatan jechuudha. Agaasii hawaasa afaanii jechuudhaan kunis itti baay'ee waarningi kennuu koree hidhuu achi ammoo gara ajjechaa ifa baateetti ga'e jechuudha. Hawaasa musliimaa bakka adda addaatti kana qofa osoo hin ta'in ajjechaan ala jechuudha. Hawaasa musliimaa bakka adda addaatti hidhuu ajjeesuu tumuu sodaachisuu dhabamsiisuu bakka kana ga'ee jechuudha. Kan kana fakkaatan hojii mootummaa abbaa irree kana erga ta'ee turee jira jechuudha. Waggaa Afrikaan kanumatti jira jechuudha agarraanis. Ittuma dhufanii barattoota musliimaa yuunivarsiitii adda addaa irraa hidhuu fi barumsa irraa ari'uu nyaata tummaa nyaachisuu masjidoota biyya keessa jiran humnaan imaamota jijjiiruu fi majlisa seeraan alaa jala galchuu dhaabbotii islaamaa adda addaa cufuu musliimoota garee hidhuu fi qarshii wabii jedhanii irraa sassaabuu hidhanii sababa tokkoon ala hidhanii qarshii wabii jedhanii karaa qarshii ittiin sassaabbatan jechuudha. Manoota musliimaa sakatta'uudhaan meeshaa akka laaptooppii, kompiitara, moobaayilii fi meeshota fayyadoo ta'an adda addaa fudhachuu hidhaa fi ajjechaa yeroo iidaa isaa eeganii uummata tumuu ajjeesuu kun hojii isaanii ta'e jechuudha. Imaamotaa fi namoota musliimaa torchar gochuun ajjeesuu fakkeenyaaf Muhammad Ibrahim abbaa ijoollee torbaa torchara suukanneessan maakalaawii keessatti du'e Sheeyatan torchara booda mana hidhaa Ciroo Harargee dhiyaatu du'anii osoo himannaa itti banne yeroo dheeraa tursiisuu mana hidhaa keessa jechuudha. Kama koree keessa jireenyaa waggaa kunan yeroo dheeressuudhaan mana murtiitti dedeebisu gargariin mana murtiitti kan dedeebinee jira jechuudha. Ogeessi 2015 koree hawaasa musliimaa bakka buufatti manni murtii Kaangaaroo kunin waggaa 7 itti murteessee jira. Akkasumas bilaak tirarii gurraacha kan jedhamu uummata musliimaa kan masjida Anwaar Salaat akkuma isaan salaataaf qophaa'an seekuritii isaanii uummata musliimaa keessa galchuudhaan akka dhagaa darbatan godhanii dhagaa uummati musliimaa hin darbatin poolisii itti bananii uummata musliimaa nama baay'ee tumanii ajjeefamee jira. Uummata ammoo masjida Anwaar keessa jiru achiin marsuudhaan qabaleetti jiraatan gargaafachaa gara adda addaa konkolaataan ta'uu hijaaba dubartirraa fuudhanii gubuu
akkasumas imaamaa muslimaa irraa fuudhanii koofiyaa imaamaa gubuu kun waan godhame jechuudha. Maaltu hojjetame haqadhaa maaltu hojjetame akkuma isin jedhe gabaabaadha wanni haqadhaa maaltu hojjetame jedha. Qabsoon kun haqadhaa wanni hojjetame maali? Hiriira nagaa biyya keessaa fi biyya ormaattis gaggeessuudhaan akka sagalee muslima Itoophiyaa dhagahamu godhamee jira. Miidiyaan addunyaa BBC'n Aljazeeraan bifa adda addaatiin gabaasaa ture akkasumas dhaabbilee mirga dhala namaatti dhaabbatan Amnesty International, Human Rights Watch gabaasaa turanii hiriira nagaa irraa gara tarkaanfii xiqqimootti socho'uu kana boodatti deebi'a. Hiriira kanarraa gara boykootii qabsoon muslimaadha boykootii irra jira jechuudha. Gargaarsa addaan hin citne maatii koreetiif gochuu keessattuu musliimi diyaaspooraa hojii guddaa hojjetee jira. Akkuma obboleessi keenya Mahammad jedhe musliimi biyya adda addaa wal ijaaruudhaan namni hidhame tokko gargaaramuu qaba faamiliin isaati. Gargaarsa kana musliimi diyaaspooraa adda durummaan fudhatee hojiirra hojjechaa jira. Namoota miidhaman yaalchisuu ziyaaru musliimi biyya keessaa immoo yeroo adda addaa korees ziyaaru namoota waa qabsoo kana keessatti miidhaman ziyaaru kun godhamee jira. Bu'aa qabsoon kun argamsiisa. Qabsoon kun muslima mirga isaatti dubbatu uumee jira. Dhankaarraa jechuun muslima akka Ahmadiin Jabal jedhe wanni ajjeefnus yoo hin jiraannes wanni tunuun ni jira islaamummaa jedhe. Kanaafiyyuu muslima mootummaan Itoophiyaa akka amantii keenya hin kabaju, mootummaan Itoophiyaa akka amantii keenya jijjiiruu fedhu, mootummaan Itoophiyaa akka jenereeshiniin duubaa dhufu islaamummaa qabaanne madrasaa cufuudhaan akka jenereeshiniin duubaa dhufu amantii biraa qabaatu fedhu ummata beeksisee jira jechuudha. Isa addaan baane dhodhokkaan osoo hin ta'in nutis isaanis wal beeknee akka wal beeknu nu godhee jira jechuudha qabsoon kun. Mootummaan kun eenyu akka jedhu akka musliimi Itoophiyaa hin gomoo ifa baasee beeknee jira jechuudha. Qabsoo kanarraa kan ka'e muslima diinaatiif dhaabatu uumee jira jechuudha. Miidiyoonni baay'een banamuudhaan miidiyoonni muslimaa akka BBN, City Radio, Radio Daandiyaadhaa, Radio Risaalaa uumamuudhaan information kana walgeessanii jiran jechuudha. Maal hojjetamuu qaba? Qabsoon wanni amma akka hojjetamu jiru qabsoon akka irra jiru wanni guddaan walitti qabamuudhaan qabsoo godhuun suniin mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa hidhaa waan adda addaatiin seekuriitiin waan nu argataniif kana amiirooti jechuudha. Kana amiirooti sagalee keenya haa dhagahamu bifa boykootii jechuudha. Qabsoo ammayyaa jechuun osoo walitti baatee hin argisiisin mana keessee waan namni tokko dalaguu danda'u. San keessaa tokko saantibii walitti qabu. Saantibii walitti qabuun kunis mootummaan Itoophiyaa rakkina saantibii irratti uumamaa rakkina saantibii kan hiikuudhaaf saantibii biraa sammuu qaba. Kunis karaa indaayirektii mootummaa kanarra rakkina jechuudha. Lammeessoon ammoo kan dhiyoo kana godhame milikata argitan kana giraafitii kana birrii mallaqa Itoophiyaa irratti birrii takka birrii 5 birrii 10 irratti barreessaa qarshiin suniin qotee bulaa irraa akka ministeerotaatti waan ga'uuf nama bira tokkoffaa baay'ina keenya mul'isaa lammaffaa qabsoo keenya dhiifnee bifa adda addaatiin itti dhufuu mul'isaa baay'ina keenyas mul'isaa kana dhufna itti aansuudhaan diyaaspooraan biyya alaa jiru ammoo karaa dippiloomaasiitiin walitti bahuudhaan hiriira nagaa godhuu mootummoota biyya jiranii keessatti ispeeshaalii kanarratti Dr. Awwalaloo Dr. Abaazii waan baay'ee hojjetanii jiranii rabbi jalaa isaanii baatee jiru mootummoota biyya jiruu irratti karaa miidiyaatiin karaa dippiloomaasiitiin xalayaa adda addaa barreessinee rakkina muslima Itoophiyaa ibsuu kanarratti dalaguu qabna jechuudha. Inshaallah qarshii baasanii muslima gargaaruun ammoo wanni tokko wanni muslima diyaaspoora biyya alaa irraa eegamu guddaan tokko mallaqa nama hidhame gargaaruun nama hidhame tokko gargaaruun namni mana hidhaa jiru sun koree keenya qofaa miti muslimi Itoophiyaa bakka adda addaatti hidhamee rakkataa jira qabsoo kanaaf jecha jechuudha islaamummaaf jecha jechuudha kanaafii muslimi hidhame tokko yoo nu faamilii isaa gargaare faayidaa maal qaba namni hidhame sunin
yoo faamiliin isaa kan rakkatin beekee achi keessallee taa'ee muslima bakka bu'ee jiraanii ka jedhu konfidansitti dhaga'ama jechuudha. Musliminne bakka bu'ee kun lafatti nan dhiibnee wanti jedhu konfidansitti dhaga'ama qabsoota osoo hin dhagarallee ba'e duwwan hin deebi'u jechuudha. Lammeessoon ammoo faamiliin gargaaramu suniin konfidansitti dhaga'ama rakkina osoo qabaatanii jiraatan jechuudha. Kan caalaa ammoo namni qabsoo keessa jiru kan hidhamin ammoo faamilii biyya irraa hidhamellee muslimina bira dhaabataa waan jedhu faayidaa kana qaba jechuudha. Kanaafiyyuu nuti diyaaspoora wanni guddaa nu godhuu dandeenyu karaa dippiloomaasiitii fi karaa mallaqaatiin muslima gargaaruun aasiraaf dalagachuu jechuudha. Jenereeshinii biyya keessa jiraatu obboloowwan keenya kan biyya keessa jiraatan madrasaa irraa cufaa akka guruupiin qaraana godhaa kaga deemanii ati akkana salaatii sa'aatii kana salaatii kana salaatu qabdu kana salaatii haga jechuun irra gahuu jira jechuudha. Kanaafiyyuu tokkummaa keenya cimsinee itti fufuu qabna. Inshaallah waan ammoo karaa sagalee keenya dhaga'amutti dhufu hordofuu qabna. Inshaallah ofitee kanumatti Allahu Akbar. Cimsanne tokkummaa walitti hirkanne jigilee walloofne akkaan wal qabanne. دين إسلام أماتي الجنة دبنة جالل دقاتي كانوا الجالنة أميرتنا هندا يا جنة إلهي خدنان تكمانو خنة غفر كوتيفو واجبو أركنة ومن كنا تولي خديني نقينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبسون جياتي نكفنين سنة الله أكبر كوام جيسنة كديجان جيسنة الله أكبر مرجع كنا جافن مرجع نمان سربينه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبوليس كينا إبراهيم ماما جزاك الله خيرا حال ولي قلاتين كبسون كينيا eessa kahee eessan akka bahe qabsoo kana keessatti maal akka arganne maal akka goonfanne akkasumas ammoo qaamota mootummaa irratti dhiibbaa nu gaggeessine ammoo qabsoo amma itti jirru kanallee ibsa bareedaa nuuf kennee jira jazaahullahu khairan ayyan qabsoon awwalii arraa kahee sun dambali'ee bal'atee biyyattii guutuu wal dhaqqabsee biyya alattis lageenniif tabbeen qaxxaamuree onne obboleewwan hedduu walitti hidhuu danda'ee jira qabsoon keenya jalqabe kun milkaa'inaadhaan hamma dirree injifannootti kan itti fufuudha obboleessa keenya Ibrahim Mamma Norway Oslo irraa baarakallahu fiik jazaakallahu khairan xiinxalaa fi ibsa bareedaa nuuf kenniteef hedduu si galatoomfadha. Obboleenya Ibrahim Mamma haasaw sagantaa sagaleen keenya haa dhaga'amu Norway qopheessa irratti ibsa bal'aa qabsoo keenya ilaalchisee waan nuuf taasiseef rabbiin jazaa kee siyaa kaffalu jecha qophiin ittaan qophii qalamaati. Qophii qalamaa kan har'aa keessatti diraamaa mata duree imaltoota lameen jedhuun kutaa tokkoffaan qabannee isiniif dhiyaanna. Akkuma beekamu qophiin qalamaa guyyaa roobii hunda kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u qophii qalamaa kenna torbee darbee keessatti diraamaa haarawaa diraamaa iidaa isiniif dhiheessuun kenna ni yaadatama akkasumas diraamaan foon fi nyaata kutaan shanaffaa itti fufa jennee isiniif ibsinee turre qopheessitoon qophii qalamaa diraamaan foon fi nyaata kutaan shanaffaa hin jiru jechuudhaan qophii diraamaa haarawa jalqabaniiru diraamaan haarawni jalqabame kun mata dureen isaa imaltoota lameen jedha imaltoota lameen kutaa tokkoffaa qophii diraamaa kana wajjin turtii gaarii Tota nu marti lubbuu maaliif dagatti imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kayyoon uumeefis quraanaan nuuf hime isa tokkichoonsu taqwaasaa nuuf dhaame ibaadaaf nu uume isa tokkichoonsu taqwaasaa nuuf dhaame ibaadaaf nu uume. Imaltoota lameen diraamaa raadiyoo kutaa tokkoffaa barreessaaf qopheessaa Mujaahidiin Haroo Gulaalaaf qindeessaan Abulkhair taatonni garee Ahlul Khairii
Sponsor keenya hawwitoota Nasrii. imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkinomsuu takwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkinomsuu takwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee ibaadaaf nu uumee. Sheekh Abbatu Khayran irraa geesse. Afme sanado konfirraa dubbisu jiraati darasaanis ganama sanadni kun sahii moo daciif jettee naga gaafatti kanaafuu xiqqoon firraa laala. Hay sa'aatii shan Allah siddoo sa'aatiin kutta sa'a shan gahee jiraawi. Bari fiifoo obboleetii biyya takkaatu. Obboleetii teessam. Abbaa tira kanaa qabsiisi bichaa na qabee abbaa. Abbaa tira kanaa qabsiisi. Abbaa tira kanaa qabsiisi abbaa. Hay Abdurufe. Koi nasi gabbaa sanin jira maal taate? Bichaan abbaa. Koi nasi irraa gabbaa tumee nasi gabbaa sa koi. Abbaa gabbaa yaa kottu mee? Waa saadua. Mana fincaanii oguu seenan miila bitaatiin seenan. Miila bitaatiin seenan. Deebiitii mucaa asiin gachiisi gama mirga deebiitii mirga rarrafe haa. Haaya abbaa. Hayyee haaya meegaa haala Mahammad. Maal jettee isaa reefuun tana. Efeefoo kaa obboleetii biyya Meemunee Saadaamaa kan ni beektaami. Haaya. Rabbiinis ilmoon kan ni neefi ni beektaami. Ijoollee takkanaa fannaa jettee bariisiin bohaarsa. Ay maal rakkoo qabaree kun ni beeyna ijoollee dhiirotam kan naaf ree. Kaanillee dhalaadha. Waa kan nuun taatati. Mee nu malaale mee gaatiin hin mari'adda jeetii bas. Hayyee ijoolleen silaa duraa gaa warra biraa deemuun taatu ofirraaf duruufee kana kan naafi. Taate gaa'ee bormoo raqaa mana barumsaatis baatii fi bormoo gaggeessi gaafa qaayee akkas taateef. Hayyee bakka boruu ganamaan gadiin geessa. Namta kalian kejar-kejar. Mucaa hinjarjaan Antara jangan sini. mucaa hinjarjaanin karaan qaxxaamurin suuta makina firaadhaan qaxxaamurin. Namta kalian. Saya harus dengar. Ada apa sen? Aku makin orang itu sen. Ini kalau aku sih kamu jala. Oh, makin apa banget sih kalau terus terus. Bos itu gimana? Saya kata Teenya bakka teenya bakka. jadi foto dan kerja teraka. Yang tidak. Ya kan, terus dah. Taa'im tu asin nabira asin nanti akan ada ta'i. Awak tekan, Muhammad Dewi sekarang, Muhammad Dewi, makin nanti berarti. Maal bijalaan hundanda'u. Muhammad Dewi sekarang makin nanti dah tahu, berarti hinjar nih, boh, ada timah. Itu mucaa ol deebi'e taa'u deebi'e makina saraamu gaa. Abbaalaa Sheekh Saanii. Hai. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal keessaa numa jirtani. Fayyuma. Ijoollee barsiisuun akkami? Ijoolleen numa jira gaa. Fayyaadha. Barnoonni akkam jira? Aboonumaan jira gaa'uno. Shawwaala kanallee waliin nagarreeti. Bara silaafuu namni adda nagaate yoo harkaa hime. Egaa jireenyi makanaati akkamidha? Fayyaadha nagaa mati. Karaatiin. Maal isa tolkaa jirra ani harashaa kana ol deemu jira itti deemtan. Anillee haajumaaf ilma kiyya Zakariyaa hidhamee bari hin dhageenye. Eessatti. Olii sana hidhaniiti isa laalu deema. Olii tana godhetu gaashee eessa yaatan. Maal gaazii waa'ee maal godha? Mucaan achitti hidhamee bar waanuma ni beekta gaa haala amma jiru kana. Dhimma maaliitii hidha yaa mucaa? Waan qilleensa amma bubbisuun beesu. Silaafuu islaamni akka jiruttu hidhuma jiraa mire. Kana bar. Assalaamu alaikum. Poolisni tokko makiinaa ati seentee si basaasuudhaaf seenee jira. Irraa bu'i. Maal sheeshaani? Misayyita kaasini. Bobo me guta kada gasitti wayna si bitadda. Awal lagi nang kaplan sedang ke dimana kurban terus dah dah. Wayn bitai so guta kada habitama. Mari kita nak jalan. Oh festana mari ti koda miti. Ma jaya fi. Saya kaplan ada nanti jalan asne gue kata. Bakka nan igina si me shafiya shekar na kana fi dema. Ayah aku kamu kayak dia. Era jadwa. Itu lagi. Abba asal kifiti qabuda kawmatin bilbilana diana kagalu juruni ma fi.
maal abbaa qooyimee hoggaanii fi bakka takka geenye raaqanaaf deemnu bakka mataa raafatti dubbistara suuta amma makiina irra jirraami. way ajaa'ib foolisiinis bu'e yaa rabbi jetaa qabe yaa rabbi gaddadee mee abgaatti bilbileetiin bakka inni jiru gaafadha. hello ay hello sheekhaani sagaleen hin dhagahamu ay dorkin biyya kana cinquma qaba yaabo walla ga'u dadhabne yaabo sheetichaani. beeka diigon qabdanii daha bu'aati intuli lalaan sidii neema dasa beeka dii dabbicha qabdan laqanii nyaata dafaal deebi'a. Awon untuk kolenta untuk bo today mesai atenyu ka vida zabba Wayno ok Kita dah di mana? Wali mana ni lah patut semuanya. Foto terang dari nama. Hello. Mai itu hul keret. Hotel Ramo. Hai aja, hai. Muja aku terkak kau udah menjajari najar dia mati. Makan nasi doi titi. Kemakan nasi nyan. Hai Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, cerita ni. Hai, bakar kesan keizan. Saya malas ni aduh. Masuk je. Wah. Pasta makaroni wasla misto kai wata kana jira. Wasla. Wajah ni dekat dia tu kau. Ini dekat dia. Awo jinga ba me dafi na ji jaka. Ada je tin jiran. Mala je. Wasla da ma fi rusul. Ai. Daf. Ya tu wajah. Saya hari pun tak nabar. Amrin tiada dibeli. Kami buta sah. Bawa kerja nak apa? Kata saya mesej nasi ni ber. Mesej nama si berdas dia nama si bahasa dia masih. Nama. Polis itu. Mari. Bantai tu ni kan. Sejala kabur sama. Saya ni kan nama mesej nada bulan nak berikan nanti mana. Tu bo bute. Bu agak cete. Sanin jawab. Alhamdulillah. Saya jai mana pun Syekh ada. Aye. Mal sejakan. Mal akam suka dia masalah dia polis ni. Nak kamu juga. Sekarang Kita sewan dengan kitaban dia muni. Kitab Rabbi syukuti mo ikhlas sana insan Quran makanat kuda si terkati. Oma, abi umaliyatin bilbilasil kena kani. Bomu cahor bil tawar isme aso cerita fardi dah cerita macam mal kuda. Sabo kitab makhalika kana. Rabbin kazirafu mujizat dan bukan nebeta. Akan mabbar ganjarin ni ti. Alhamdulillah. Balu malika. Ada balu isi ga isar Rabbi jahajam su. Hello. Ada aku tu bisa jatuh bila betul kau Hello, mi na jangan lebar mata. tadi dah kau deh na. Mata rahi selanganya. Bo tu ko gadap mani nyana ti serta ti mal macam ke kan go sa. Wai ajaib ya bo ga nyata le sila dunya ni rata ti ko no fasu jira. Ini gat hafte semakin asyik terasa ini agak ordin angka order. Wai ajaib ame abga. Bulan aja, dah surah. मैं कुछ कहता बाबू मकीना जिमा से बिता लेती Koi me bishan na kan me. बिशान से मुझे अबू जान उड़ा अबू बिशान का बना पा पता नहीं बेटा जो ले बैठे मारे नु बिता Saya tu nanti kita tadi, jalan kan. मारे सवारी मरे कबू अच्छा Abi, abola nabi. Memang kesal lagi ni, lagi jelas itu dua lagi. لا لا मैं सिनोन Yang bicara lah, ni sudah. अन्नम उsul कुर्सी ये गुदर ले Acik, harus lagi ni, harus. अचिन अन्नम तो क्या हालत है आपको Aku, boleh ke lagi itu ni? Oh, mata kau tu. Awak kata kerja dulu. Oh, हाय बिशान के के ऊपर हाय मैं ये खदबी न जाए बस मैं तिदी खदबी रे कुन तरागन Udin barang ajaib babar jarri halat tofta jirate wan brad di babar. مجلس وبر نغنا وبر إنسان سلا بللي سورة توفتان إنساني بومبي فا أولاني وانا كتير جت أولاني دراسات وان كنانتي مجاني كابني مجلس مد مدين إسلام غوغوي سورة خايو إنساني بيتا Marum mandi wata nata anu tanu mami. خايو إنساني كدوان كا إسلام يا أكمل مال لفتان رديما أكمل وابرتا أكمل ولد دفاع خاي تام جيكو بربادني وبرني بينا تانو برني جرامي Rabbi tu cala fi. وما إسلام رب درانو نوي وما كرو مكرن
والله خير الماكرين جي إسام مالتهم من دين ديقو في نتسان ديقو مالتهمنا ملخينياتو إسام تما يا رب درانو في تيبر الحمد لله ندن داندي دواتا كتنا إسان ربي هاديقو خناتي قبان كجلات إسان هفج عاصو مجلس أدام أدام منارا سينا أسمع بقى آية أسمع بقى لكن نبوسا أنا ليس ده تلو إيه أنا أكلا بقى يترداتي كاريدا خلاص خلاص يا ده نجا أنت ما مكينا نجا شوفير نجا أبا وأجاب يا سلكي ميمون كنا ضده هذا مو مدتين قبل بليرو مني بكتان بولي مو عند جهارات مو هذه روح خلاص خلاص كهذا إن بيو يا أكيد بالفيلم كأني ده أنك أنا ديني رفني مكانا تدوسيني أرسل قدام بول تاجا سلاش إني خطابة ملأ مكانا مهم بيكون أنجاني تنيس كأني ميري في الرومانوسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميمونة كيسا بانيكوما. فيا يا أبو بقوم ندرسيوي. أمبارتشيني سلالة جرائد أسرتني. بر نوتينا سورا بني تخام خرامنا دينا جنة. شيخ خيني خنا وجاسو جرامول كرني. ما شاء الله ده يك صدق غوثو نشينيغا سوريبر. أي نوتي بر لفا خاو تطلي بينا مدرانو تنا. مقام مجادا إنيو. دروب كذا. عبدالرؤوف خيا. أكم. نجا. خيا دامي. نجا. خيا. أكل مشنيا في الدنيا. مشنيا فو إيه بيتين في دجر. خط سنتين. شيخ. إيه. خيا دا هاتي محمديس. خيا غوتو غندي غوتو نجا كمان. كنو من خيا كانو مسينا. الحمد لله يا. ميشا برا لفقايا. هيا بشام منو كنا خا بيكنيفا كلا نيو كنيفا لا شاور انت نماسينا يا برسا كنا ما برسا كنا كل تلبان هيا جاسو انت جاسو मैं بشام كبنا واسلالي إمال توتا لمن ربو ما تؤمن كيونو مفيس قرآنانو بمي إساتوكي تنسو تكواسانو دامي إبادة نومي إساتوكي تنسو تكواسانو دامي إبادة نومي إبادة نومي qophiin diraamaa kutaa tokkoffaa kan imaltoota lamaan jedhu kunoo imaltoonni lameen imala isaanii jalqaban imalli isaanii garamitti itti fufalaata qophii diraamaa kutaa lammaffaa torbee ittaanutti deebinee kan wal arginu taha obboleewwan kennaa qophii kana qindeessanii nuuf qopheessan baarakallahu fiihim jazaahumullahu khairan obboleesken Abbas ibn al-Islam jazakallahu khairan haaluma beekamuudhaan torbee kana keessatti biyyattiin keenya taayitaa walii qooduudhaan akkasumas muummichi ministeera biyyaalessaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo lammaffaaf akka biyyattii san hooggananiidhaaf hoggansi isaanii muudamsi kennameef jira haaluma saniin obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny itti gaafatamtoota ministeerota kan duraanii bakka isaanii irraa kaasuudhaan haarawaa jijjiiramni kennamee jira haala kana keessatti adeemsi ture maal fakkaata akkasumas manni marii biyyaalessaa hojiin isaa maalidha gaheen isaa maalidha haalli taayitaa kun ittiin qoqqoodamni isaa maal fakkaata waan jedhu kanarratti addeessaalee abbaa nagaa abra wajjin turtii goonettu jira mee obboleessi keenya Abbaas ibn al-Islam sagantaa gaafiif deebii gama addeessaaleetti osoo hin tarkaanfatiniin dur dhageeffattoota keenyaaf mee manni marii kaleessaa hirriibadhaan jalqabee warroottan TPLF irraa dhufan gara Tigraay kanarraa dhufan qoricha hirriibaa fudhatanii mana paarlaamaa seenan fakkaata suuraan wayii bahee jira haala ture sanirraati mee maal hubatta obbo Shifarraw Takilamaariyaam aduwwiin ummata muslimaa bakka sanirraa buqqifamee kaafamee gara waajjira ministeera biratti jijjiiramee jira haala san akkamitti ilaaltamee obboleessa keenya Abbaas dhageeffattoota keenyaaf wanni ati qooddu jazakumullahu khairan obboleessa keenya Hamza wanta kan miseensonni tokko kan rafaa jiraniif kan akkasumas mugaa jiran argine jira kun immoo wanta haarawaa mul'amatee miti wanta kanaan duras ture yeroo muummichi ministeera kanaan dura turanis kan argamaa turee fi kan mul'ataa turedha kanaafuu kun wanta haarawaa miti kaan immoo kan lammaffaa dhimma Dr. Shifarraw ilaalchisee Dr. Shifarraw bakka isaanii kan duraanii irraa ka'anii ammas bakki isaan itti muudaman bakka ministeerummaati namni bakka isaanii bu'es kan isaanirraa kan addaati miti akkasumas namni bakka bu'e kunis miseensa dhaaba biraati miti yookaan immoo kan hawaasni fedhii ofiitiin filatee miti
inni kun kaamma bakka bu'es kan hawaasa cinquu fi hawaasa dararaa turanirraa ta'uun isaa kan nama gaddisiisudha. Kun immoo wanta haarawaa miti. Jazakallahu obboleessa keenya Hamzaa hangama kiyyaan akkas jedha. Gama biraatiin obboleessa keenya Abbaas akkuma sii tuquu yaaleessaniidhaan Dooktar Shifarraw Taklamaaram aduwwiin hawaasa musliimaa ministeera dhimmoota federaalaa irraa gara ministeera qabeenya misooma naannoof jijjiirama qilleensatti jijjiiramee jira. Namtichi kun aduwwii hawaasa musliimaatii waggoottan darban kana keessatti bakka taayitaa san gubbaatti ture. Aduwwummaa inni islaamaaf jibbaansa amantii islaamaaf qabu agarsiisaa ture jechuun namtichi abbuunfaa kun bakkisa kanarraa ammoo amma namni yoo kaafamillee ammallee immoo namni khayrii qabu aslan abbootii dhuunfaa miti biyya san keessatti kan rakkina qaban biyya san keessatti warroottan abbootii dhuunfaa qofa osoo hin ta'in seerrillee seera zaalimaata seerri mujrimaati abbootii mootummoota abbootii irrayti abbaan dhuunfaa jijjiiramus seera waraqaa gubbatti barreeffame san hojiitti hin deebi'in amma fakkeenya bakka amma dhimmoota federaalaa namni kaawwama obbo Kaasaa Takilabiraan nama jedhan namuma mujrima isa caalee malee kan isaa gadii miti waajirri waa'ee dhimma amantii ilaalatu waajira dhimma ministeera dhimmoota federaalaati. Qophii keenya kan itti aanutu turtii obboleessi keenya Hamzaa Booranaa Saaliyaa Abbaa Naggaa Abbaa Garoo wajjin taasise qabannee isiniif dhihaanna. Yaa Rabbii lubbuun teenya harkasaa kee jirtu nurraa dhokattee birakkoon teenya jirtu ati ni beektaa nurraa cufimee hanquftu nurraa dhokattus ati waa sirraan dhokattu. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين كبجمتوت رجيفتوت هردفتوت سجنتا راديو داندي حقا كان هردفا جرتن سجنتا راديو داندي حقا قويا عربيا اسنيف تمسا جرتودا سجنتا كينا قويا هردا كيستي منمري بيوليسا كيسا كان ميسين ستاتي دلقا تورته أدي ساليا أبا نقا أبا غروجين haala biyyattiin keenyaa keessa jirtu manni marii biyya keenyaa haalli inni ittiin hojii jalqabu akkasumas muummichi ministeera biyya keenyaa haalli inni ittiin muudamuu fi akkasumas muudamtoonni taayitaa ministeerota gubbaarratti jaroonni jiran haalli ittiin adeemsif ga'een warroottan mana marii biyyoolessaa keessa jiru gaheen isaanii maalidha kan jedhu irratti turtii gabaabduu Aadde Saaliyaa Abbaa Naggaa Abbaa Garoo wajjin taasifna noojin turan affeerraa kenna. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya jalqaba Aadde Saaliyaa Abbaa Naggaa Abbaa Garoo yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa jirti mee jalqaba ishii simanna. Aadde Saaliyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم حمزة؟ الحمد لله رب العالمين. أكم نجا فياك أبدني؟ الحمد لله نجا قبل سيد نجا. الحمد لله هردوني سيادا في مني مريبي يوليسا قوياك ليسا هوجي كجل كبيفي هوجي وانجل كبيسان قبارات مو وانتوتان خوباني تكنجرا من مري هوجي كبوسا والجنسي هذا من مري سنكيسا تروكان كوجين yeroo ammaa kana immoo biyya alaatti baqannaadhaan yookaan godaansaadhaan biyya alaatti argamta. Mee waa'ee mana marii kanarraatii turtii gabaabduu si wajjin taasisuu barbaanne hayyama keessan barbaanna gaa. Inshaallah rakkinaan qabu Hamzaatti fufuu dandeenya mari'achuu dandeenya. Tole jazaakillahu khairan. Mee Aadde Saaliyaa manni marii kun akka seera biyyaalessaatti yeroon inni hojii jalqabu maalidha? Kaayyoon inni guddaan isaa immoo maalidha manni marii biyyoolessaa kun? Egaa Hamza jalqaba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatii fi hordoftootaaf deddeebi'ee maqaa jaraatiin asirratti naaf feeruu keetiif galatoomaa jechuun barbaada. Inshaallah taansuudhaan tarii qabxiilee gaggabaabaa kaasnee mari'achuu dandeenya jechuudha. Gaaffii dhimma haala adeemsa mana mariitiin wal qabsiisteenaa kaastee fi manni marii yoon banama akkamitti banama seeduudhaa fi manni marii akkuma beekamu
dhuma eega filannoon gaggeeffamee jalqaba waggaa irratti ji'as fulbaanaa wiixata isa dhumaa irratti kan inni jalqabamuun akkuma seera biyyaatti kun kan jiru. Sanarratti egaa sun gaggeeffamee ka'ee egaa guyyaa sana manni marii lamman walitti dhufanii banuu manni marii federeeshiniitiif manni marii biyyoolessaa jechuudha. Manni marii lamman walitti dhufanii jechuudha. Mana marii kan baniinsi gaggeeffamu sirni baniinsaa kan inni itti gaggeeffamu jechuudha. Sana booda egaa sun ta'ee ka'ee maaltu godhama paartiin sagalee caalmaa argate filannoodhaan akkuma beekamu haalli filannochaa maal fakkaatan ni jedhu gaaffii biraa yoo ta'e sun tarii waan biraa keessa nu galchuu danda'a. Paartiin sagalee caalmaa argate muumicha ministeeraa muudaa jechuudha. Muumicha ministeeraa filataa. Muumichi ministeeraa eenyuun filatu akkamiin filataman ni jedhu adeemsa mataasaa qaba jechuudha. Sun akka propoozaalitti dhaabni injifate sun propoozaalii mana mariitiif dhiyeessa. Manni marii sun immoo propoozaalii dhiyaate sana fudhatee mirkaneessa jechuudhaan. Muumichi ministeeraa haala kanaan kan inni muudamu tarii yoo wanti ifa siin taane yoo jiraate Hamzaarra deebinee si ibsuun danda'a. Ifaadha adde Saaliyaa itti aansitii immoo akkuma seensa gubbatti gaafanne san hojiiwwan gaheewwan isaanii gaheewwan mana marii biyyaalessaa san nuuf tuttuqiitii fi saniin booda immoo itti aanee ministeeronni biraatti gaafatamtoonni biroo haala ittiin filaman. Okay, inshallah gaheen manni marii manni gaaffii jedhuu fi gaaffii ati naa kaastee fi gaheen mana marii gahee hedduu qaba. Gaheewwan sana keessaa qabxilee gurguddaa lamman sadan tokko sii kaasuun ni barbaachisaa ta'a jechuudha. Gaheen isaanii guddaan seera baasuudha manni marii. Seera baasuudha labsiiwwan adda addaa mirkaneessuudha jechuudha. Sanarras darbee muudamoota adda addaa gaggeessa muudamoota adda addaa mirkaneessa jechuudha. Muudamoota sadarkaa ministeeraatti jiran muudamoota sadarkaa koomishiniitti waajjiraalee sadarkaa koomishiniitiin hoogganaman fakkeenyaaf kan akka waajjira koomishina fara malaaf maltummaa warra embaa xabbaaqii waajjiraalee akkasiisan muudama akkasii kan kennu mana marii ta'e kan mirkaneessu mana marii jechuudha. Sanarras darbee abbootii seeraa akka biyyoolessaatti muudaman mana marii jechuudha kan inni mirkanaa'u. Muumichi ministeeraa mana mariitiif dhiyeessa manni marii immoo hin mirkaneessa jechuudha. Akkasumas kaabinoota sadarkaa ministeeraatti jiran muumichi ministeeraa mana mariitiif dhiyeessee haala sanaan mirkanaa'a jechuudha. Kan muumichi ministeeraa ministeerota haala kamiin guyyaa kamiif yoomi kan inni dhiyeessu seedhuudhaa fi akka tasaa guyyaa wiixataa manni marii ala banamee ka'e guyyaa kibxataa akka tasaa sagantaan idilee guyyaa kibxataaf guyyaa kamisaa sagantaan idilee yoomillee kan mana marii jechuudha. Kun akkuma seeraan bulmaata manichaatti jechuudha. Guyyaa kibxataaf guyyaa kamisaa sagantaa idilee sanarratti akkuma gaafa guyyaa wiixataa manni marii banameen kibxata immoo muumichi ministeeraa ministeerota propoozaalii jaraa dhiheessee mirkanaa'u taasisa jechuudha. Mana mariitiif dhiheessee haala kanaan jechuudha kan inni gaggeeffamu. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa kuni ministeerota jalatti argaman waajjirri ministeera hedduudha. Ka qonnaa ni jira, ka albuudota ni jira, ka barnoota ni jira, ka fayyaa ni jira, ka dhimma alaa ni jira, waa hedduutu jira. Wantoota kana muummicha ministeeratti ofii isaa baafata akka seeratti ofii isaatti qopheeffata. Akka seeraatti muumichi ministeeraa namoota na wajjin biyyattii kana na wajjin hoogganuu danda'u na wajjin hojjechuu danda'u jedhu propoozaalii jaraa mana mariitiif dhiyeeffata jechuudha. Mana mariitii dhiyeessennaan manni marii mirkaneessa jechuudha. Sun dhuguma muumicha ministeeraa hamma muudamanii jiran qofaan dhihaataa inni jedhu tarii sun gaaffii biraati jechuudha. Maaliifi biyyattiin nama eenyuun hoogganamarti inni jedhu tarii eenyu jalaa illee kan dhokate waan hin taaneef muumichi ministeerummaa muudamanii taayitaa teessoo qabatanii jiran kun dhugaatti teessoo isaaniitti fayyadamaa jiru laata? Dhugaatti isaan yaada isaaniitiin kan isaan biyyattii bulchaa jiran ni jedhu gaaffii biraa ta'e garuu akka adeemsaatiif akka seera barreeffamee jiruutiin muumichi ministeeraatu jechuudha kan propoozaalii dhiyeessanuuf propoozaalii mana mariitii dhiyeessaniin manni marii mirkaneessu jechuudha.
Tole kanaaf akka seeratti sila ta'e muummichi ministeeraa kun walumaa galatti wantoota jiran ministeerotis jalatti jiran biyya na hojii warra bulchuu danda'an jedhu ofiin qopheeffachuu qaba akka seeratti garuu kun yeroo ammaa kanatti warroottan biyya bulchan warroottan garee TPLF fi mootummaa Tigray warroottan adduwaa'itti waan kana olii gad dhamaasa waan ta'eef warroottan gareen kun kennitee fi dhaga'am ka bakka bu'an jechuu akka seeratti otoo hin ta'in ofiin akka biyyattiin mootummaa abbaa irrummaan bulfamaa jirtu sanitti dhugaan jiru kana jechuu warroottan Tigreetu namootan san bakka kaa'e jechuu. Namoota sana muummichi ministeeraa maal inni kan inni godhu akka seeraatti akkuma nama silaasiikaas sana etu taayitaan kan isaa ta'ee jiru warra biyya bulchine namoota muraasaan akka biyyattiin hoogganamtu beekamaadha warra sana jechuudha kanneessu garuu akka adeemsaatti silaa muummicha ministeeraati kanneessu haala kanaan kan inni muudamni gaggeeffamuun gahee mana marii kana kan inni kaase gahee manni marii inni kan biraa muudamoota adda addaa gaggeessuudhaan alatti hawaasa isa filate wajjin waggaatti si'a lama gadi bu'ee hawaasa isaa mariisise jechuudha. Manni haala bulchiinsa gaariitiin wal qabatee haala itti fayyadama misooma adda addaatiin fayyadamee dhimma hawaatiin dhimma siyaasaatiin haala waliigala hawaasa isaa keessa jiru tarii hawaasni manni bakka bu'oonni mana marii miseensi paarlaamaa tokko manni namoota 100,000 jechuudha kan inni bakka bu'ee mana marii sana keessatti akte godhu sanumaan wal qabatee tarii waggaatti si'a lama gadi bu'ee hawaasa isaa mariisise jechuudha cimina jiru hanqina jiru hawaasa sanaaf gaaffii hawaasa sanaa manni dhimma jireenya dhimma hawaasummaatiin wal qabatee rakkoon jiru manni dhimma gama siyaasaatiin hiikamuu qabu manni isee tokkoon rakkoo hawaasicha keessa jiru kaasee mari'ata jechuudha hawaasa isaatii wajjin gadi bu'ee manni marii haala raawwii isaatu kana fakkaata malee tarii sun qabatamaan maal fakkaata dhugaatti alla hojii irratti hiikamu inni jedhu tarii kana dura mari'anneerra waan ta'eef hojiin isaa kana fakkaataan gabaabinumatti. Tole sila akka seeratti deemamu taate wanti hunduu wareeda warroottan mana mariisan keessa taahan cuftinu sila bakka bu'oota ummataati warroottan sagalee ummataati sagalee ummataa dhageessisuudhaaf bakka san taahanii akka sagaleen ummata roorrifamee kaaba kibbaan bahaaliidhaan ummattoonni hunduu walqixxummaadhaan mirga isaanii akka goonfatan hordoftoonni amantaa ta'uu gama biraan warroottan sun sila sagalee ummataati warroottan mootummaa bulchan warroottan mootummaa karaa qajeelchan warroottan mootummaaf yaada kennan warroottan yaada mootummaan akka mootummaatti yaada dhiyeessu yaadi isa sun ummataaf hin ta'an ta'uu mirkaneessu warroottan sila bakka guddaa qabanidha mee amma gara muudamoota haa deebinu muudamoonni amma dhiyeenya kanatti gabbaan kun akka waliigalatti ilaallee jirra ummanni Oromoo ummata bal'aadha ummanni bal'aan kun muudama kana keessatti hamma yoomittiidha bakka jabaa kan arganne maaliif yeroo hunda bakki isaa gaqqabamee bakkan taane kennamaafi afyaa'ii mana marii waliigalaa goonee muunnee jirra jedhanii abbaduula yeroo hunda yeroo dhaadheessanii dhimma kan ol qabanii dubbatan dhageenna taayitaan jabaa maaliif ummata kanaaf warroottan oppidiyoo kanaaf maaf hin kennamne moo oppidiyoo mattu wallaala fi joonjodha warroottan beekumsa hin qabneedha maaliif ofirraa akkasitti dhiibdee fageessiti gareen TPLF mee maal jetta waa'ee muudama kanarratti gabaabsiti dhimma muudamaatiin wal qabatee keessumatti dhimma hirmaannaa ummata Oromoo mootii wal qabatee suni waan si gaddisiisudha Hamza maanni ani kan na gaddisiisu tarii akka nama dhuunfaa maqaa kaasanii haasa'uun illee barbaachisaa yoon taanes maanni namoota hawaasa Oromootiif hojjetu namoonni hawaasa Oromootiif hojjetu bakka hawaasa biratti fudhatama qabutti achirratti haala inni ittiin hojjannetu jira jechuudha kun maaliin ifaa tarii Hamza kana dura haala namoota akka biyyaatti Oromiyaa irra hojjetaa turan pireezidaantota Oromiyaa tokko hawaasa biratti fudhatama qaban tarii hamma ta'e yoo
cabaarra okkolaa wayyeessa jedhamu sana jechuudha hamma ta'e fooyyee qabu jedhamanii namoota yaadaman namoota hamma ta'e hawaasa biratti fudhatama qaban haala jarri hawaasa keessatti innisni haala jarri naannootti irratti innisnetu jira jechuudha. Kun maal sitti agarsiisaa tarii hawaasa sana dhimma diinagdeetiin cimsiteennaan dhimma siyaasaatiin ilaalcha siyaasummaa isaa cimsitee baasta taanaan akka sodaatti jechuudha hawaasa Oromoo kan jarri itti ilaalanuun akka sodaatti ilaalu waan ta'eef hawaasni sun akka inni fit ta'ee bahu akka hawaasni kan inni cimee bahu hin barbaadamu waan ta'eef dhiibbaan adda addaa irratti gaggeeffamu argita jechuudha. Kan biraa dhiisiitii ala as deebinee dhimma namoota muudamaniitiin immoo wal qabsiisnee ilaallu Hamza. Waan keessi gubatudha jechuudha. Tarii beektota dhabeetii laata hawaasni Oromoo tarii qabeenya dhabeetii laata hawaasni Oromoo yoo jette waan baay'ee si gaddisiisudha jechuudha. Beektota meeqatu jiru jechuudha. Dooktaroota meeqatu jiru, profeesaroota meeqatu jiru jechuudha biyyattii keessatti. Namoonni beektonni akkasiitu jiran hawaasa kanaaf namoonni bu'aa buusuu danda'an etuu bakka sana ta'anii hawaasa kanaaf hamma ta'e jijjiirama fiduu danda'an dhimma diinagdee isaa irratti ta'e dhimma hawaasummaa isaa irratti ta'e dhimma ilaalcha siyaasummaa isaa irratti ta'e hawaasa kana qaree cimsee baasuu danda'a namootni jedhaman akka jarri ol hin dhufne barbaadamu jechuudha. Yoo akka tasaallee ol dhufan ala jarri achirraa kaafaman ala jarri bakka maqaan dachaa guddaa garuu haalli sochii isaa as gali waan ati hin jenne jechuudha. Tarii maanni amma ta'e maqaadhaan sadarkaa waraqataa irratti guddaa ta'uu danda'a taayitaan sun practical garuu akka sanatti kan inni hojjetu akka sanatti kan inni akti godhu namni sun yoo jette waan keessi gubatudha jechuudha. Namootni immoo muudamaan ol dhufanu namootni beektonni namootni bilchaataan hawaasa kana jijjiiruu danda'anutu jiranu namoota akka barbaadan asiif achii oofuu danda'anu namoota akka barbaadan taa'iif ka'i jedhanii ajajuu barbaadanudha jechuudha kan jarri muudamatti ol fidanuun. Kanaanan siin jedhu tarii dhibbatti ta'uu dhiisuu danda'an akka nama dhuunfaattis ta'e akka hawaasa Oromootti quuqama hawaasa Oromoo namoonni qaban achi keessa tarii akkuma sila siin jedhu fooyyee qabu kanatti jettu jiru namoota akkasii sanaaf kabajaadhaaf ilaalcha gaariidha kan hin qabu akka nama dhuunfaatti. Namootummaan sun immoo tarii dandeettii jaraa guutuu fayyadamaniitiin kan jarri socho'anu yoo jettu sunis gaaffii biraati jechuudha. Kana jennaan haalli hirmaannaa hawaasni Oromoo muudama biyyattii keessatti qabu waan si gaddisiisudha jechuudha. Haaluma wal qabatuun waan tokko si kaasee dabarfachuun barbaada jechuudha Hamza. Tarii dhimma muslimaatiin wal qabate dhimma muslimaatiin wal qabate dhimma uummanni muslimaa dhimma taayitaa irrattis muudama adda addaa irratti dhiyaachuutiin wal qabate. Tarii kaleessa akka tasaa ta'eetan hordofaan ture maqaadhaan namoonni torba waan akkasii jaha kan gahan wayii namoonni muslimaa galan jiru. Namoonni sun tarii maqaan jaraa muslima ta'uu danda'a. Tarii gochi jaraa wajji gocha muslimaati. Muslima bakka bu'anii achirratti akte godhu inni kunis gaaffiidhaanaaf jechuudha. Even namoonni muslimaa qabatanii protestaantii ta'an namoonni achi keessa jiran jiru kanan beeku jechuudha qabataman. Tarii al tokko kunoo attentionii uummataa attentionii hawaasa muslimaallee hatuudhaaf godhanii laata waan jedhu shakkii keessa waan hin galleef jechuudha. Tarii namoonni jarri achirra kaa'e sun ofiisaatti namoota kaabbaa muslimaa uffate malee namoota akka muslimaatti akti godhuu miti jechuudha. Mee gidduma keessan haatun warroota nama fakkeenya maqaa islaama qaban obbo Siraaj Fargeessaa jedha. Siraaj Fargeessaan kun ministeera raayyaa ittisa biyyaati. Itti aansee immoo kan jiru obbo Abdulaziz Mohammed ministeera deeggarsa mallaqaa fi misoomaa kan jedhu akkasumas obbo Ahmed Abbitoo ministeera industirii obbo Abiyyi Ahmed ministeera saayinsii fi teknoolojii ammallee itti aansee immoo kan jiru obbo Abdul Fattah Abdullahi ministeera dhimma hojjettootaa fi hawaasummaa akkasumas Idwaan Hussein ministeera dargaggootaa fi ispoortii injiinar Aisha Mohammed ministeera aadaa fi turizimii warroottan kun warroottan maqaa muslimaa qabanidha. Itti fufi addisaalee akkuma ati ibsaa jirtu kanaadha jechuu dubbiin jiru.
Inna maanni asirratti tarii hunda jaraati inni Allah nam rabbitu jara beeka garuu qabatamaan namoonni kana dura muudamaa adda addaarra turan namoonni taayitaa adda addaa qaban hawaasa muslimaa irratti maal akka hojjetaa turan kan beeknudha jechuudha Hamza. Tarii hawaasni muslimaa biyyattii keessa jiru sin beeka. Hawaasni hundiyyuu hin beeka jechuudha. Namoonni maqaa qabatanii haddas kana keessatti dhufanii galanii jiran hawaasa muslimaa irratti gocha akkamii akka jarri gaggeessaa turan wanti si gaddisiisu jira jechuudha. Even namoota amma maqaa jaraanaa wante keessaa namoonni pirootestaanti ta'anii jiru. Garuu maqaa muslimaatiin galanii kan jarri galan jechuudha. Tarii kanaalan tarii muslima ta'anii muslima qofaaf tajaajilu jechuu miti. Garuu akka lammii biyyaa ta'etti qixxeen uummata biyyattii amma muslima ta'ee jirutti hirmaannaa keessaa qabu. Hirmaannaa siyaasaa keessattis ta'e hirmaannaa taayitaawwan adda addaa keessatti hirmaachuu qaba hawaasni muslimaa. Kun akka mirgaattis argachuu qaba waan jedhuun qaba. Maaliif tarii hawaasa muslimaa qofaaf miti kan inni tajaajilu hawaasa hundaafuyyuu hin tajaajila garuu akka hirmaannaatti keessatti argamuu danda'u qaba. Maanni kun kana wantan sii kaaseef tarii attentionii uummata kanaan illee hatuu danda'u waan ta'eef kana baay'ee hagas mara waan dhaqee nu bakka bu'u ta'uu dhiisuu danda'a waan jedhu sii kaasuudha barbaadeetan Hamza tarii kana uummata Oromootiin wal qabsiisee kan sii kaasin. Tole taayitaa guddaa hammana gahullee qabaatanus maqaan isaanii maqaa warra maqaa muslimaa baadhatanus kan maqaa muslimaa baadhate kana keessa amantiin isa jijjiiramee pirootestaantii keessa seenillee jira akkuma atuun jedhaa jirtu kun warri taayitaa akka guutuu biyyoolessatti filatamanis rakkinna uummanni keenya keessa jiru kan gaafii mirgaa nu gaafataa jirru kanaadhaaf warroottan afaan hin qabneedha dubbachuudhaaf warroottan quuqamni hawaasni muslimaa akka islaamummaatti illee amantii kan hordofanillee rakkinni nu hidhamuun keenya tumamuun keenya biyya ari'amuun keenya amantiin keenya gaqqabamuun akka istiraatejii mootummaatti argitee warroottan akka mootummaan deemu malee warroottan sila argitee mirgi keenya nu gaafata warroottan gaafii keenya nu gaafatan sila taate bakka sanittu sila isaanuu hin argaman jechuudha. Hedduu galatoomii adde Saalee as gubbaarratti wanni adda baltee jiraati. Asirratti wanti dabalu maanni Hamza sanarratti tarii hawaasni muslimaaf hojjechuu danda'u taayitaatti kennuu miti taayitaatti junneessanu jechuudha. Kana maanni kanani akka fakkeenyaatti ustaazota keenya kaasnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Maanni jara kanan sii kaasuuf gaaffii mirgaa ciccimaa ta'e dudduubbeetti sodaa tokko malee jara falmuu jaraatiin jechuudha. Hadda himata sobaa irratti bananii waggaa kana hundatti murteessuun jara. Ummata muslimaas ta'e ummata challenge jara gochuu danda'u oluma ofitti butuu hin danda'anu jechuudha. Hin fedhanu jechuudha. Kana innaan isii kana itti sii dabaluu barbaadeetan Hamza. Tole kun dhugaa beekamee dhugaa jiruudha dhuguma gama isaanitti dhufee argite isaanii wal falmuu isaaniin gaafii isaanii gaafatu fuula isaanii dura dhaabbatu kallatti kamiinuu isaan hin barbaadan ofirraa fageessanii mee gama immoo mana marii taa dhufnu yeroo mana marii kanatti dhufnu guyyaa kaleessa mana marii jalqabee kana keessatti warroottan bakka mana marii TPLF Tigraay irraa bakka bu'anii dhufan hirriiba gaarii keessa turan mana marii kana keessa yeroo seenamu qoricha hirriiba fudhatamutu jira moolaata manuma marii kana keessa maaltu jira ka hirriiba nama qabsiisu dhimma ummata bakka bu'anii dhufan ummata rakkata irraati dubbachuu dhufan ummatatu bakka nu buufateedhanii dhufan maaltu nama raffisa waan nama raffisutti jira mee atillee yeroo sana achi keessa turte isinillee akkasuma rafaa turtammoo maaltu jira mee adde Saaliyaa waan kanarraa xiqqoo nu ibsi. Inshallah shi kun gaaffii ulfaataadha inshallah manni kun kan sitti agarsiisu tarii manichi mana akkamiiti laata ati attentionii kennitee dhaggeeffattee raftee waa tokko hiika siin qabu jechuudha achi keessatti ati akka manni ati waan tokko ummata rafu sanatti murteessu al tokko maaliif seete ati actively hirmaattus mana keessatti sanad keessatti raftus hagas mara wantati bu'aa buustu jira jedheetan iyyaadu rafuun jara sirrii dheedhaan jiru ana sirratti rafamuu hin qabu sun haalli raawwii manichaa rakkoo mataasaa yoo qabaateyyuu
Ajatee gaaromee hamma ta'e hordofuun jara barbaachisaa ta'a jechuudha. Garuu hammamni manichi sun akka naman hawwanneef hammam attract akka naman goone waan namatti agarsiisudha jechuudha sun. Yeroo baay'ee manni Hamzaan kaleessa akka tasaalanii sooshaal miidiyaa irratti waan sana argu gaazexeessitoota mana sanaatii dhumattee waan jedhudha jechuudha kan na dura dhufe maaliifi kana dura yeroo adda addaa alam mana sana keessa turettis wanta kana akka tasaa ta'e hin uumama beekte namni ala rafuu ala hamuummatu ala waan akka adda addaa waan bakka bu'aa tokkorraa hin eegamne ala gaazexeessonni warri kaameeraamaanii mana sana keessa jiran ala hojii akkanaa hojjetan haalli jarritti gamaggamamutu jira jechuudha. Gamaggamni adda addaa maaliif tarii sun ogummaa jaraati jarri waan mana sana keessatti godhamu tarii kontirool gochuu danda'u ta'a. Haala gamgamaan itti gaggeeffamutu jira jechuudha. Even inkwaan nama mugudhiisiiti maaliif bakka teessooni bal'aani akka tasaa ta'e mana marii hamma jalqaba kanarra guuta malee gara dhumarra namni baay'een isaa kan hin naqne fe'etu jira beektaa mana marii. Bakka teessoon duwwaa maaliif waraabdanii miidiyaa irratti geessitu jedhamanii haala jarritti gamaggamamu fe'etu jira jechuudha. Kana innaan tarii haalli rafiitii qorichi kennamu hin jiru Hamza akka tasaa ta'e garuu rafiitiidhaaf sababa kan ta'e haala attiraakshinii manichaati waan jedhu sii kaasuu barbaachisan Hamza. Hirmaachuu baattellee murteen akka isaan barbaadanitti deemu oolle namni tokko osoo wanta kan dhagayin hirriibuma keessa yeroo namni harka tumu lafaa ka'eetuma harka dhahuu qofa harka baasa hoo jedhanillee rafee hariyyaan isaa biraati rukutaana harka baasa kalaas harka baaseellee dirqama kalaas namni bira baasee maaliif baafteen hin jiru kalaas namni cufii baasee jennaan baasuudha maal ennaani murtee achi keessatti warroottan TPLF akka barbaadanitti murteessanuuf jalqabamuurraa kaasee namni isaan fakkaatu naannoo sanitti deeggarsa harka baasuudhaaf waan galfataniif harka baasullee baasuudha dhahullee dhahuudha. Kanaaf namni rafaa dhuguma ibsa bareedaa nu kennite adde Saaliyaa. Hedduu galatoom jazaakillahu khairan sagantaa kana irratti nuuf dhiyaattee yaada kan kee nuuf kennu kan keetii fi hedduu si galatoomfannaa mee kanaan wal qabsiiftee dhumarratti wanti tuquu barbaaddee jiraattee carraa siyaa kennu. Ani tarii Hamza ani si galatooma jawaada ergaan ani asirratti akka dhumaatti dabarsuudha barbaadu maanni mana sana keessatti tarii gaafa jalqaba gaafa wiixataa alamanni mariisuun banamu jalqaba kan gaggeeffamu waadaa seenta jechuudha mana sana keessatti namni waadaan seenneef mallattoon adda addaa kanatti gaggeessitu jira waadaa sana seentee itti gaafatamaa waajjira haqaa biyyoolessaatiin jechuudha. Kan waadaan seensifamu muudamtootaafis ta'e miseensota mana mariitiif manni waadaan ati seentu hawaasan bakka bu'eef jettee hawaasan bakka bu'eef seerattii biyyattiitiif seenuudhaaf sirriitti tajaajiluudhaaf waadaan seenaa jettee jechuudha waadaa adii galte jechuudha ummata bakka buutee dhuftee achi keessa mana sana keessatti ripireezent taateefiif jechuudha. Kana innaan tarii waadaan nu seenne mana sana keessatti hojii akkamii akka hojjetamu tarii miseensi mana marii kun gahee mataasaa qabaa taayitaa isaatti sirriitti hin fayyadamaa sun gaaffii biraati. Haa ta'u malee hanga rabbi nu dandeessiseen hanga danda'ameen carraa argannetti sagalee hawaasa kanaa agarsiisuu qabna hawaasa bakka buuneef hojjechuu qabna ergaa jedhudha jechuudha kanani dabarsuu barbaadu Hamza maaliifi tarii ahadiidha namni mana sana keessa jiru amantiin kamiyyuu waadaa seenameef tarii akka raawwatamuu qabuuf akka dirqisiisuudha kanan quba qabu kana ennaan keessumatti akka muslimaatti ahadiini waan guddaa waan ta'eef hawaasa miskiina hawaasa rakkataa san bakka buunee mana sana keessa jirru san hamma ta'e sirriitti tajaajiluu ni qabna sirriitti hamma nurraa eegamu sagalee isaa dhaggeessisuufii qabna waan jedhudha jechuudha Hamza kanani asirratti dabarsuu barbaadu bakka bu'oota mana marii sanaaf jechuudha. Tole hedduu galatoomii adde Saaliyaa abbaa Naggaa abbaa Garoo turtii gabaabduuf bareedduu ibsaa hedduuf ergaa hedduu of keessa qabdu kan
sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti dhiyaattee nuuf kennu kan keetiif hedduu si galatoomfannaa kanaan durallee sagantaa keenyaa irratti hayyamtee nuuf argamtee ergaa hedduu nuuf dabarsaa turte har'a sammuu deeggarsa kan keessanii fi hayyama kan keessan nu argisiiftee nu wajjin turuu kan keetiif hedduu si galatoomfannaa jazaakillahu khairan addee saaliyaa abbaa nagaa abbaa garoo rabbiin haajaa kan kee bakka jirtutti si haa baasu. Inshallah hawaasni muslimas obboleetti kenna kanaaf haajaa hedduu qabdi du'aayii akka gootaniif waamichisaniif taasifna. Tolegaa turtii gaarii jazaakillahu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah Shamsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anis yeroo adda addaa waan asirratti naaf feertaniif galatoomaa jechuun barbaada. Barakallahu fikum Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ya awwal ya akhiru hayyadana ma beekusi malee waan jiru nurraa jijjiiri suma kan hundaa jijjiiru. kan quba qabu waan muslimni keessa jiru. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin seensarraa jalqabee sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaatu sagantaawwan keenya kanneen irraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. sagantaa keenya guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin dura hangafoota oduu guyyaa har'aa hin dhageessisna. balaa sirna hajjii barkanatti hujjaajota irra qaqqabeen maqaan hujjaajota biyya keenyaa kan du'anii kan miidhamanii fi kan badanii ifa ta'e geggeessitoonni qabsoo sagaleen keenya haa dhagahamuun barreeffama giraafiksii kan qarshii waraqaa gubbaatti taasisaa jiru haala wal fakkaataa taheen haa geggeessinuu jechuudhaan ibsa baasan. musliimoonni magaalaa Adaamaarraa sababa giraafiksiin hidhaman guyyaa har'aa mana murtii aanaa Adaamatti dhiyaatan. musliimoonni balaaleffannaa akka tasaa magaalaa Finfinnee masjida Anwaaritti qaammeejjaa barkum 2007 taasifameen hidhaman wabii qarshii 5,000 akka lakkifaman murteeffame. godina Harargee bahaatti qaamonni mootummaa hawaasa musliimaa kan cinqaa jiran ta'uu beekame. musliimoonni galmee Eliyaas Kadir jalatti himataman murtiidhumaaf sadaasaa 27 beellamaman. guyyaa kaleessaa ministeeronni biyyattii muudamaa ooluu isaanii ibsame. kabajamtootaaf hordoftoota keenya hujjaajota keenya biyya Saudi Arabiyaa balaa galeedhaan miidhaman yookaan lubbuun isaanii darbe rabbiin rahmata isaaniif haa godhu rabbiin isaaniif haa araaramu maatii hujjaajota kana cinaa dhaabbachuudhaan gargaarsa barbaachisu hunda taasisuudhaan gahee obbolummaa amantii keenyaa bahuun dirqama hunda keenyati. obboleewwan keenya kan magaalaa Makkaatti hujjaajota keenya kan du'an awwaalchisuun kan dhabaman ammoo barbaachisuun kan miidhaman ammoo mana yaalatti yaalchisuun gargaarsa fi tola ooltummaa bareeda kan taasistaniif dargaggoota Makkaa rabbiin jazaa keessan isiniif haa deebisu barakallahu fiikum isiniin jenna. rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo majliisa hawaasa keenyaaf quuqamuu kan ummata keenyaaf dhibamuu kan ummata keenyarraa daldaala yookaan qisaamuudhaaf hin deemne bakka ummanni keenya deeme hundatti duka buhee imimmaan isaanii irraa haqee isin wajjin jira rakkoon keessan maalidha nyaattanii dhugdanii ibaadaa gootanii jechuudhaan to'atu rabbiin akka nuuf kennu du'aayii taasisuudha qabna. majliisonni mujrimoonni kun hawaasarraa faayidaa barbaaduudha ala hawaasa kanarraati qarshii tiraanspoortii qarshii nyaataa irraa hirdhisanii qarshii lakkoofsaan miliyoonotaan lakkaawwamu gama kiisa isaaniitti darbuudhaan yookaan makuudhaan ala ummata keenya tajaajilaa kan hin jirre reenfa ummata keenyaa kan barbaadaa hin jirre madaa ummata keenyaa kan barbaadanii gargaaraa hin jirre ummata keenya bade maqaa isaanii barbaadanii hawaasatti kan dhaqqabsaa hin jirre kanarraa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata keenya ummata injifannoo gonfatee deebiiwwan gaafate argatu irraa nu haa taasisu. mootummaa fi majlisoonni seeraan alaas hawaasa keenya kan hojjeta sirna hajjii raawwatuuf deeman xiyyeeffannoo kennuu dhabuudhaan hawaasa keenya kan rakkatanii kan rakkisaniif rabbiin nurraa haa kaasu. sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee dhiyaannee kana fakkaatu. sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessine kan qopheessine isinii geggeessaa turre ana obboleessa keessan Abbaas Ibn al-Islaamii fi ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaaf gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khair hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turee jira. raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa bal'aati. raadiyoon daandii haqaa qabeenyi keessan kunuunsuun immoo
dirqama keessan. Eeyyen dirqama keessan bahuun immoo gahee keessanidha. Raadiyoon daandii haqaa guddattee tamsaasni ishii akka bal'atuudhaaf hundumtu keessan gahee keessan akka baatan waamicha isiniif taasifnaa. Sagantaawwan guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaa keenyatti aanutti deebinee hamma wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. الله ربي يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبا جبنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لكم سكبا نور الدبني نور كازوان